السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا برسامن جستروما الحمد لله أنك قوتي نجاني كجا كان جالا كان كبجارا بكير سناجيسو إجا هردفتوتا تيا فيديو رات نكستة شورا نمون توكو بروفايلي فيسبوك كينيا حالا كمين أكن نمني كومنتي لايكي شيري akkasuma mobaayilii isaanirratti seefii godhatu hin dandeenye haala kamiin godhuu dandeenya jettanii warroon nagaa fatanii jirtu. Egaa waan sanan haala itti godhachuu dandeessan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroonni hagarraa YouTube channel kiyyan argin akkasuma subscribe godhuu jiraatan akka subscribe gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Egaa hagarratti namoonni baay'ee subscribe gootan jirtanii warroonni gootan galatoomaadha warroonni hin godhnes akka subscribe gootan abdiin qaba jechuudha. Okay, subscribe kiyya godhuudhaaf jechuudha YouTube channel keessan ni galtan jechuudha. Okay, YouTube channel keessan ni galtu. Okay, haala kanaan yeroo YouTube keessan galtan jechuudha. Bakka search kanarratti jechuudha. Barsiisaa Mangistuu Oromoo abbeettanii barreessitu jechuudha. Achi booda search gootu. Egaa haala kanaan profiiliin keessanii dhufte irratti kilikni gootanii. Achi booda maqaa kee jalatti kunoo subscribe kan jettu diimattee irratti kilikni gootanii. Achi booda subscribe yeroo kilik gootan wanni takka asirratti ni baata harka mirgarratti jechuudha kunoo inni tuni. Ishii irratti kilikni gootanii maal isin fayyaddi yeroo viidiyoon asirratti post ta'e dafee notification isin bira ga'a haala sanii viidiyoo san daawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hiriyoota tiyyaa warroonni gama messengeraatiin naa barreessitanii ani isiniif hin deebisin natti hin mufatin hanqina yeroo irraa hanqa'e malee yeroon boqonnaa qabu isiniif hin deebisa jechuudha. Kanaaf waan rakkattan gaafii na gaafachuu feetan jechuudha. YouTube chaanaalii keessan galuudhaan maqaa barsiisaa Mangistuu Oromoo abbeettanii barreessitanii subscribe godhuudhaan viidiyoolee asirra jiru wanta isin dhibe keessa wanta isin dhibe jechuudha viidiyoolee kana keessa argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo baay'ee asirra jira jechuudha. Kanaaf waan isin dhibe waan isin rakkise jechuudha YouTube channel keessan galtanii haala kanaan maqaa kiyya barreessitanii viidiyoolee kiyya asirratti daawwachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma subscribe gootanii viidiyoolee asirra jiru gara Facebook keessanii share godhuudhaan gara hiriyoota keessanii akka affeertan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Okay, gara barumsichaa irratti reedoo eebinu. Egaa Facebook keessan ni galtu. Achi booda Facebook keessan ni galtu. Yeroo haala kanaan Facebook keessan galtan jechuudha. Profaayilii keessan gubbaadhattu. Okay, yeroo haala kanaan profaayilii keessan gubbaadhattan irratti maqaa keessan irratti kilikni gootanii. Okay, achi booda jechuudha fakkeenyaaf kun suuraa kee kana isaan profaayilii irra jiru kana jechuudha akka namni mobaayila ofirratti seefii godhuu hin dandeenye akka namni like share comment godhuu hin dandeenye yoo fedhe jechuudha. Fakkeenyaaf irratti kilikni gootan jechuudha suuraa kana irratti. Achi booda view profile picture kan jedhamu irratti kilikni gootu. Okay, achi booda haala kanaan profaayilii guddisee isiniif fide jechuudha. Yeroo haala kanaan guddisee isiniif fide asirratti tuqaan takka ni jirti jechuudha. Sadii takka ni jirti irratti kilikni gootan. Achi booda edit privacy kan jedhu ni jirti jechuudha. Okay, achi booda haala kanaa jechuudha. As gaditti only kan jedhu ni jirti jechuudha. Asirratti kilikni gootanii kalas namni amma suuraa profaayilii Facebook keessanii san like share comment moo akkasuma mobaayila isaanirratti seefii godhuu hin danda'an abbamte fedha jechuudha. Screenshot illee kaasuu hin danda'u jechuudha gonkumaayyuu jechuudha. Egaa haala kanaan only godhuu dandeessu jechuudha suuraa keessan. Egaa hiriyoota tiyyaa barumsa kiyyaa kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoolee kiyyaa like share godhuudhaan akka hiriyoota teessaniif affeersa. Egaa gara fuulduratti waa baay'ee waliin baratu yaada. Kanaaf hordofuun dagatiin aadaa waan hordoftaniif galatooma.